Ashama arkafuni ordofata keenya arras walitti deebinee jirra. Guyyaa arras inshallah rabbi jedhee dhimma tokko irraa ta'in dubbanna. Dhimma warra gootota Facebookii kana jaalleen koo Redwaan Haajii na bira jira. Isa wajjin waan tokko dubbannaati nu hordofan isiniin jedha. Redwaan naguma miti. Nagaa galata rabbi. Arras waan tokko ummata keenya kanaaf ibsu barbaanna. Yeroo baay'ee wanti nargu ijoollee Facebook irratti qabsaa'an kana. Isaanis qabsoo jedhanii kan sidii waan baay'ee ronaalo nyaata fuuldura kaanii Pepsi fuuldura kaanii maalidhanii qopheeffatanii ani riban dhabee qabsoodhaaf arrafee bulaan jiru Amerikaa irra natti dawwalu Sudaanii natti dawwalu Dubaay natti dawwalu biyya hundaati natti dawwalu atuun keessummeessuu halkan guutuutu irra kan hin bulaadhaan hin nyaatu ta'anii warri qabsoo irra jiranii irri qabsoo irra jiru daggala keessa taa'ee bokkaatum jedhin aduun jedhin nyaates utuu nyaatinis bulee qabsaa jiran warri Facebook irra taa'ee nuyi qabsoo irra jirra jedhu kun akkeettoo ofitti haaraa Pepsi guyyaa Thailand isa dia furfita kun qabsoodha moo Ugasin jechaara mee kan irratti mee maal jettaati Galatooma boleessa kiyyaa dhugumatti Pepsi itti qabsaa jiran malee uummatatti miti kan jedhu qabsaa jiran yoo dhugaa dubbanne ammas immoo silkiitti qabsaa jiran irribatti qabsaa jiran malee koomentiitti qabsaa jiran gara caalu koomentii namni sii sabboonaa baalee jabaadhu lafaan ga'aa jirta uummata waraanaa jirta ajjeesaa jirta. Isumaayyuu viidiyoo daqiiqaa 5 waraabdee bishaan fuu kun dhiirummaadha beektee kun qabsoo isa cimaadha beektee keessaa kun qabsoo isa keessaa beekamaadhaa fi isa biyya qabachuudha utaalamaa jirudha. Qabsoon haala qabsoo dhugaa dubbanne akkaataa itti qabsaanu fi meeshaa ittiin qabsaanu biyya itti qabsaanu maallaqa ittiin qabsaan qabaachuu qaba. Inna lanaa qabsoodhaaf koomentiin jiraachuun gaadha viidiyoodhaan qabsaama. Ani sakkasii kana ani karaa kootiin qabsoodha deem fudhadhu. Maaliif yaani yeroo tokko dhimma amantii bira dhufu yeroo tokko Oromoo bira dhufu yeroo tokko kiristaanii kana ta'e yeroo tokko musliimii kana ta'e yeroo tokko Sheekiin Amaaraa kana godhe sheekiin Oromoo akkas ta'e kuni yaani natti hin fakkaatu qabsoon akkasitti miti warri qabsaa jiru aduu keessatti gubatee qooqaan taa'eeti kan qabsaa warri kun garuu Facebook irratti viidiyoo daqiiqaa 5 baanii haasa'anii fi Pepsi Mirindaa wanta hin jiru waan qaban agarsiifannaadha uffannaan nagaaraa keessatti uffatanii buusanii xaragatanii maal jechuun maal agarsiifachuudha kun ummanni kun nazaaraan qabu jechuudha moo akkeetti qabsoon ummanni kun Pepsi qabu jechuudha moo ummanni kun uffatan qabu jechuudha moo ummanni kun namni ittiin bilbilu jechuudha moo wooki akkamitti of laaluu isaati nama danumatti bilbilaa irriban dhabee kunoo irribni jiru qabsoon jabaatteetti jabaadha maloodha maalitti jabaatama koomentii kennuuti jabaatama moo maalitti jabaatama koomentii kennuudha koomentii kennee qabsaadhaati jabaadhu sabboonaa Oromoo kana qabsoon akkasitti immoo qabsoon bakka qaba haala qaba maallaqa barbaachisaa haala ittiin qabsaanu biyya ittiin qabsaanu humna barbaachisaa bana siyachi ankana akka kana nama kana qabsoon akkasitti qabsoon jedhamu kana qabsooni qabsoo Oromoo jibbaa Oromoo ammati yoo tokko dubbatte yoo jaran deeggarre jibbaa Oromoo qaba uraageedha barree jirra beeknee jirra bakka isaa silteedha maaloodha jedhanii sitti mammaa kan mee kana akkamitti ilaaltaa kana maali akka ta'e beekna jechuun yeroo tokko namni keenya acha wal gorfachuu irra maal jedhaa yoo namni sun karaa sarara boobate yoo wanta nu hojjetu sana deeggaruu baate lakki isa barree jirra inni nama akkas akkasiidha silteedha yoo jedhanii silteedha maal dhagaan turre Kadir Martuu faatiin maal jechaa turan birraa gadi maal jechaa turan silteedha waan isaan gochaa jiran nuti garuu uummata keenya akkasitti qabsoon jedhamu rakkatinaan isin jedhan dhugaa rabbii isin jedhama bitasa rakkatina ta viidiyoo ormaan godhi dhaabbaatu waan tokko bu'aan qabu dhiisaa taphadhaa kun kanatti qabsoonni karaa viidiyoo haasoftan rakkoo faayidaa tokko isiniin qabu isa moo haasaa waliin makanii
Isa kana mee rakkoon. Utuu waan gaarii haasa'anii mana biraa. Yeroo kaan Kan golfaa rabbi sin godhe. yeroo kaan dogongoreedhaa dhiifama nu godhan. Yeroo kaan tasumayyuu hin dogongoru. Tasumayyuu dhiifaman gaafatu. Dhiifama maaliif hin gaafatan? Jirti boonsaa isa sheexana bakka tokko dhiifama hin gaafattu beektanii? Seexana. Si seexaanoo. Kan si achumatti dhiisuudhaanis tuffatanii. Dhaggeeffattoota keenya Qophiin keenya asuma irratti raawwate. nu of kalchaa isiniin jechaa. Yeroo biraatti itti deebinee ni dhufna. Waan tokko Galatooma. ifaa fi bilisaan kan dhufnudha. Waa tokko sodaa namaa, sodaa maaloo, sin ajjeesaa, sin maal godhaa isa dhaqee. Akkoo keetti minsiin jedha isa kana. Nagaatti. Baay baay.